aappii qormaata onlaayiniidhaan barattoota keessaniif ittiin qopheessitanu akkaataa isin itti buufattan isin barsiiseetiin ture. Har'a immoo isteeppii by isteeppiidhaan kan inni isin agarsiisu akkaataa aappii san irratti qormaata itti baaftan akkasuma akkaataa barattoota keessaniif illee sheer itti gootan. Egaa aappiin kun qabxii barataa illee ofiin dalagee isinii kenna PDF'dhaani erga qormaata baaftanii kaatanii. Isinirraa kan heegamu ardhaan tana viidiyoo kana like, share, copy linkii fi repost gochuudhaan eegalaa. Warreen mana kanaaf haarawaa taatan mana kana follow gochuu akka hin daganne. Aappiin kun hunda keessan isin barbaachisa. Barataa haa ta'u barsiisaa ta'u keessattuu barsiisaan online jirtu barataa kee aappii kanaan qormaata dhiyeessii fi barataa kee jajjabeessi isiniin jedha. Viidiyoon kun ni dheerataa obsaan egaa barnoota waan ta'eef YouTube irratti malee silaa TikTok irratti hin deemu. Maaliif jennaan viidiyoo hedduu ni dheerachuu danda'a jechuudha. Garuu hanga takka gaggabaabseen waliin gahuu yaada. Amma isteeppota 5 isin agarsiisa. Isteeppii 5 jechuudha. Qormaata kana dalaguudhaaf isteeppii tokkoffaa irratti qormaata keenya waraqaa irrattis haa ta'u mobaayila keenya irrattis haa ta'u ni qopheeffanna. Erga qormaata baasuuf deemna. Amma qormaata baasuuf deemna. Waraqaa irrattis haa ta'u 10 keessaan barataa kiyya qoruuf deema jettee erga qopheeffattee kaatee yookaan 5 keessaa qormaata kompiitara yoo qabaate kompiitara irratti yookaan immoo sammuu irrattis qormaata baasuudhaaf yeroo deemtu jechuudha. Dura irratti aappii keessa yeroo seentu aappii Survey Health keessa erga seennee pilaas bakka ida'uu kana tuqanna. Yeroo nuti akkasitti tuqanne waa lamatu nuu dhufa. Manicaa yookaan immoo filannoo lamatu nuu dhufa. Tokkoffaan foormiidhaa fi kwiizii jechuudha. Foormiin egaa onlaayinii barataa tokko onlaayiniidhaan akka galmaa'u gochuu ofiin akka galmaa'u barataan gochuudha. Amma kan isin agarsiisu ani arraan kana kwiiziidha. Yookaan immoo qormaata qopheessuu akkaataatti onlaayiniidhaan qormaata qopheessan isin agarsiisa. Isii kana qormaata qopheessuuf bakka kana tuqanna. Akkasitti yeroo inni nuuf dhufee taabileeta adda addaatu jira jechuudha. Nuti lafaa qormaata keenya qopheessina waan ta'eef create blank quiz ka jettu kana tuqanna. Isii kana jechuudha. Isii kana tuqanna nuti. Ergaas nu as dhufnee asirratti gaa jechuudha. Amma taayitila keenyaa fi descriptionii keenya barreessina. Fakkeenyaaf gosa barnoota ati kennuu jirtu taayitila irratti gosa qormaata kennuu fi jirtu. Fakkeenyaaf nam tokko barnoota tajwiidaa irraa barataa isaa qoruu fedha yoo ta'e kitaaba tajwiidaa barnoota tajwiidaa irraa qoruu deemu sana barreessa. Yoo fakkeenyaaf qormaanni usuula irraa ta'e toohida irraa ta'e akkasuma warri ammalleetiin egaa kaan immoo fakkeenyaaf barnoota baayoloojii yoo ta'e barnoota keemistirii yoo ta'e akkasitti taayitila kana irratti qormaata san barreessina. Maqaa qormaata sanii barreessina. Fakkeenyaaf amma barattootaaf qormaata kitaaba tajwiidaa irraa qormaata gosa tajwiidaa irraa kennuu fi deema. Asitti kanan barreessu qormaata tajwiidaati jedheetiin barreessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana barreessa jechuudha. Gaaffii tajwiidaa jedheetiin barreessa. Gaaffii kitaaba tajwiidaa markada Nuurul Yaqiin taayitila kiyya barreeffadhe. Taayitila kiyya ergan barreeffadhe descriptionii kanarratti jechuudha. Kanarratti immoo descriptionii isaan kennaaf jechuudha. Barataan yookaan ibsa qormaata sanii kennaaf jechuudha. Amma ni barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti barreesseetiin barattoonni akka hunduu irratti hirmaatan godha. Amma gaaffiidha. Gaaffii immoo gaaffii barreessuu eegala jechuudha. Ammas gaaffii har'a kana isin agarsiisu multiply choice yookaan filannoo gaaffii filannooti. Blank space'itu jira, bakka duwwaa guutiitu jira, barreessitu jira miree gaaffiin. Gaaffilee keessa kanarra isin agarsiisu gaaffii filannoo abbaa sadii. Isin agarsiisaa isin immoo sanarraa fakkeenya godhattanii hunda dalaguu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii kana dalaguu fi gaaffii multiply choice dalaguu fi bakka ida'uu kana deebinee tunna jechuudha. Egaa kana barreeffannee kaane. Taayitila keenyaa fi descriptionii filannee barreessinee kaane bakka ida'uu kana ni tuqanna. Erga nuti bakka ida'uu kana tuqannee as keessa multiply choice ka jettu kana tuqanna amma. Multiply choice. Yeroo nuti akkanatti tuqannee akkasitti nuuf ba'a. Amma gaaffii asirratti barreessina gaama. Gaaffii barreessina. Bakka question jettu kanarratti gaaffii barreessina. Gaaffii barreessina jechuudha. Gaaffii akkasitti barreessina. Gaaffii egaa kana filannoo isaa immoo eessaan keenya jennaani filannoodha amma filannoodha waan ta'eef filannoo barreessuu jirra. Erga gaaffii barreessinee kaane hangadiitti filannoon jiraachuu qaba jechuudha. Eessatti filannoo keenya jennaan add option ka jettu kana tuqan. Add option. Akkasittiin ergasii amma maal jedha kokkee yookaan halqiyyaa irraa qubee meeqatu bahaa jedha. Amma eegooneeti hanga amma erga akkasittiin filannoo keenya hundaa'uu
barreessinee kaane gaafii tokko farate amma gaafii tokko gaa amma gaafiin tokko dhume jechuudha gaafii tokko barreesseetiin fixa kabira akka barataa gaafii kana son deebisin biran dabarreef riikirdi ka jettu kana tuqanna isin kun akkasitti cufaa jirti gama sanitti deebifna barataan bira darbuu hin danda'u jechuudha inni lammaffaan asirratti naxibii asirratti maali jennaani deebisaa deebista akkamitti fakkeenyaaf qabxii liistii godhee akka inni kaa'uuf deebisaa kanarratti deebifna jechuudha maaliif qabxiin barataa ofii qopheessa waan ta'eef qabxii barataa kana PDF dhaan akka inni malee nuuf kaa'uu fi as keessatti deebisaa ni kennina jechuudha amma fakkeenyaaf kokkeerra yookaan halqiyyaa qubeen halqiyyaadhaa meeqa jaa nin deebisa jechuudha amma deebisaa akkasittiin ammallee deebiseetiin irraa isii kana akkas godha jechuudha deebisaa kenneefitiin jira gaafii tokkoffaa gaafii itti da'an ammas gaafii lammaffaa as keessa dhufeetiin dalaga ammas hidha'uu kan jettu kanarratti bakka hidha'uu kanan tuqadda kanas akkuma sasilaatti dalannaa jechuudha irraa adda himiti eewa akkasittiin gaafii keenya erga gubbaarratti barreeffannee kaane filannoo gaafii filannoo barreessina jechuudha filannoo barreessina filannoo barreessuuf akkuma sasilaatti ad bakka jettu kana tuqanna jechuudha ad bakka jettu kana tuqanna ad bakka jettu kana tuqanneeti filannoo keenya barreessina filannoo keenya barreessina kanaaf gaa amma erga akkasittiin filannoo barreessitanii kaatanii riipiddi akkuma tokkoffaa sanitti riipiddi kan jettu kana akka barataan bira dabarreef gaafii bira isii kanas ni bantan inni lammaffaan isteeppiin isa kanarratti jechuudha deebisaa ni kennitan maaliif akkana egaa deebisaa isaa akka isiniif deebisuuf isiniif barataa qabxii barataa achuma irratti akka isiniif kaa'uuf jechuudha isin deebisaatti kennattan akkasittiin bantanii jechuudha akkasitti deebisaa itti kennitan akkasumattiin gaafii sadaffaa arfaffaa shanaffaa ja'affaa hanga dhibbaatti akkasumatti daladdanii jechuudha kunoo keessaa baatanii isteeppiin sadaffaan barataan maqaa akkasuma lakkoofsa piroofaayilii akka galchu gochuudha inni arfaffaani loogoo markazaa ofii loogoo mana barnootaa ofii fayyadamuudha inni shanaffaan paabliik yookaan immoo sheer gochuudha viidiyoo isa kanatti aanu ilaalaa